Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adamen Samrii bakkuma jirtanitti salaamtaan isin haadha qabdu isiniin jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Baay'ee guyyaa har'aatis viidiyoo bareedduu seenaa qabdu wayii qabadheen dhufe. Kallattiin gara viidiyoo kiyyaatitti seenuun dura namoonni yuutuubii kiyya kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo kiyya ka arma dura taree fi ka amma booda hojjetamus ilaaluu ni dandeessu. Asumaan isin affeeree jira. Namoonni kiyya immoo sabskiraayib gootanii faamilii kiyya taatan ammas irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha kallattiin gara taarika mucattii mana namaa dalagu tanaatti daraa jechuudha. Taarikni keenya guyyaa har'aa waa'ee mucayyoo mana namaa keessa qacaramtee dalagduuti. Garuu kan irraa ka'u warroota isiin bira qacaramtee jiraattu sanirraa. Abbaa warraatii fi haadha warraatu jira. Abbaan warraatii fi haati warraatu baay'ee wal jaalatan. Jaalalli isaanii baay'ee kan ibsamuuf namatti ulfaatudha. Even waan biraa haa hafuuti yeroo abbaan warraa bakka dalagaa deemee bakka dalagaatitti yeroo ofii dabarsu haati warraa itti bilbiltee laaqana nyaattee jettee gaafattu malee laaqana ofii hin nyaattu. Haga abbaan warraa ani nyaadhe jedhuun malee isiin laaqana hin nyaattu jechuudha. Jaalalli isaanii hagana akka ulfaatudha jechuudha. Akkanumatti osoo hojii jiraataa jiranii gaaf tokko yeroo abbaan warraa isii kun bakka dalagaatii galu haati warraa tuni karrarratti eeyite. Yeroo inni karra dhadha'ee karra banu harka isaa qabdee ija keessa laaltee seeqatuu jalqabde. Abbaan warraa haadha warraatii maaltu argame? Maali gammachuun har'aa? Kan duriin adda fuula keetirraa nuuratu ifaa jiraa jedhee gaafate. Isiinis har'a saapiraayisii godhuu edaa waan sitti himuu jiraa jettee. Hayyee natti himikaa jedheen abbaan warraa. Natti himikaa jennaan akkanatti sitti himu. Mana keessa ol gallee manatti saapiraayisii godhu malee karaa kana gubbatti sin himuu karra gubbatti sitti himuu jetteen. Fuutee abbaa warraa kana harka isaa qabdee harki isaatiin gara manaatitti ol galte. Yeroo mana ol galanii jedhan akkuma ol seenanii osoo lafan taa'in akkanatti qabattee harka isaa ija isaa keessa laaltee ilmoon nu dhalatu edaa. Abbaa ilmaa ta'uu heddaa jetteen. Abbaan warraa kun gammade baay'ee gammade. Bakkuma dhaabataa jiru sanitti gadi jilbiiffatee garaa isii keessa hammatee dhungatu jalqabe. Isiinis suutuma jettee gadi jettee adda isaa gubbaa dhungattee jechuudha. Booda achii ol kaaftee teessiftee haasawuu jalqaban. Lachuuyyuu gammachuu cimaa keessa seenan. Booda haasayanii borurraa jalqabee hojjettuu manaa sii fiduu qabaa jedheen abbaan warraa. Atis yoo argite hojjettuu manaa barbaade nama hojii si qarqaaru. Anis nin barbaadaa jedheen abbaan warraa. Garuu anarra situ argata waan ta'eef dubartii waan taateef dubartii argatu sittiin ulfaatu atis barbaadii jedheen haadha warraa ofii tanaan. Yeroo tana tole jettee gammadde ammas abbaan warraa kiyya hagana na jaalataa akkatti naa yaada osoo ani ulfi kiyya hin guddatiin ammumarraa taa'uu qabda naan jechuu isaa kana jettee gammadde baay'ee. Booda haadha ofiititti bilbiltee akkana ulfaa'ee jira ilmi nu dhalatu hedaa. Abbaan warraa kiyyas dalayduu barbaadadhuu naan jedhee jira dalayduu barbaadaa jettee. Egasii haati mucayyoo tanaa kootu na biraa jettee dhayite. Mucayyoon tuni haadha ofii bira dhayite ta'uu ulfoofte tuni jaartiin namicha kanaa jechuudha. Booda haadha warraa ofii wajji haasoftee haati warraa tun yaadatte. Namittiin takka ollaa kennaa suuqii gurgurtu takka suuqii qabdu takka suuqii kanaan cinaatti dallaalummaa hojjetaa fi hojjettuu nama hojjechiisuu fi nama hojjetu wal qunnamsiiftu jira. Dallaaltii san bira deemnee maaliif hin gaafannee jetteen haati mucayyoo ulfoofte tana. Wal fudhatanii haadha ofii wajji wal qabatanii gara dallaaltittii saniitti deemanii jechuudha. Yeroo dallaaltittii bira dhaqanitti dallaaltittiidhaan hojjettuu barbaannaa hojjettuu mana keessaa jedhanii. Dallaaltittiin mucayyoon takka ni jirti yoo isin kataatu taate ni laallattanii jetteen. Booda hayyee mee ni laallannaa jetteen. Booda itti bilbiltee dallaaltittiin mucayyoo san waamte. Yeroo mucayyoon dhuftu mucayyoon baay'ee bareeddudha. Dalayduun isaan qaxaratu jedhamtu. Dalayduu tana laallan baay'ee bareeddi mucattiin. Dalayduumaayyuu hin fakkaattu. Booda barumsa barattee jettee gaafatte. Jaartiin namichaa ta'uu ulfoofte tuni. Baradhee jira. Kutaa 10 xumuree erga kolleejjii jalqabeen booda barumsa kiyya addaan kuttee jetteen. Maaliif addaan kuttee jettee gaafatte? Maaliif addaan kuttee jettee gaafannaan an kan jiraadhu adaadaa tiyya biraa. Adaadaa tiyya wajjin immoo waliigaluu waan hin dandeenyeef barumsa addaan kuttee jira jettee. Egasii jaartiin namichaa ta'uu ulfoofte tuni barumsa keellee itti fuftaa dalagaas na bira dalaydaa jettee kafaltii isii gaafattee erga kafaltii itti himtee booda hayyee taate jettee mucayyoon ulfoofte jaartiin namicha tanaa ta'uu ulfoofte tuni jechuudha.
Booda haati mucayyoo tanaa manguddoon namni hancufa liqimse kun xiqqoon yaadaa miire hunduu ni beekna hagam akka yaadan. Nuufi dhaloonni ammaa kuniif dhaloonni duraanii tokko miti. Booda mee mari'annee isinii bilbillaa jettee dallaaltittii fi mucattii hojjettuu tanaaninis ilmoo ofii ta'uu ulfoofte tana qabattee gara manaatitti galte. Erga mana galtee booda mucayyoo ofii ta'uu ulfoofte tana teessiftee haati mucattii tanaa mucayyoo tiyyaa mucattiin tun siin taatu jettee. Ummaa maaliif naan taanee jettee gaafatte. Namittiin ulfoofte tun haadha ofii. Gaafannaan lakkii mucayyoon tun ni bareeddii jetteen haati. Yeroo akkana jettu tana mucattiin ulfoofte tun bareedumsi isii maal rakkoo qabaree jettee deebisteef. Lakkii mucayyoon tun ni bareeddii yoo ati fudhatteetiin manatti hin kagalattus taate yeroo ati suuqii ergituu fi yeroo ati gabayaa akka waasii bittuuf waasii fuutuuf alatti gad ergitu dargaggeessi ni rakkisaa. Borumaa iftaan dargaggeessi si harkaa fudhataa. Si birallee yoo deemte siin barakattu sitti haaftuu jetteen. Uummata akka rakkoon qabu haga dalaydee gaafa barbaadde haa deemtu jette mucayyoon ulfoofte tuni. Manguddoon tuni garuu dhaamsa bira dabarsuuf itti jiran yeroo kana. Mucayyoon tun hin bareeddii wayita jedhaniin san bareedumsa mucattii tanaatiin jaarsi mucattii tiyyaa tuni wayii mucattii tana wajjin waan biraa keessa seenee dogongoraa ka jedhu shakkii waan qabduuf jechuudha. Yeroo kana naa taate jennaan isiin tole eega ati jetteeni cal'ifte. Booda borumtaadhaa dallaaltittii tanatti bilbilaniitiin mucayyoon kaleessaa sun hojii akka jalqabduu jedhanii itti himan. Borurraa dhuftee dalagaa haa jalqabduu jedhanii. Hayyee jettee dallaaltittiinis borumtarraa mucayyoon mana isaanii hojii jalqabde. Yeroo mana isaanii seentu waan si ajaa'ibu keessaa mucayyoon wannummaan keessummaa ta'e tokko itti jiru. Nyaataas akkuma gaariitti dalaydii, mana keessaas meeshaan akkuma gaariitti dalaydii mucayyoo akkaan jaalatan. Namittiin ulfooftee tunii fi jaarsi isiillee mucayyoo tana jaalatan. Mucayyoon nama gaariidha jedhaniitiin of amansiisanii jechuudha. Booda osumaa kun akkanatti jiru mucayyoon tuni suuta keessa dalagaa erga baratteen booda gaaf tokko osumaa wal ga'anii taa'aniitiin nyaataa jiran maal qaba osoo dhiirri hundi akka jaarsa keetii kana ta'ee jettee jaartii ofiitiin. Jennaan jaartiin namichaa kun dhiirri ni jira dhiira baay'eetu jira akka isa caalallee ni jira barka nama kunuunsuu jetteen. Lakkii an takkaa dhiira akkanatti jaartii ofii kunuunsu argeen beekuu jetteen. Jennaan san booda taarika mucayyoon sarraatanyaa tuni taarika adaadaa ofii tabira jirtu san haasawuu jalqabde waa'ee jaarsa isii. Jaarsi adaadaa tiyyaa sun badaadhaa akkana godhaa jettee haasawuu jalqabde jechuudha. Booda kun akkuma ta'etti ta'ee akkanatti ta'ee dhiisan. Eegas mucattiin tun osuma akkanatti jiraattu osuma akkanatti hojjetaatiin hin jirtu amala gaarummaa kanaan amalli isii jijjiiramuu jalqabe. Amalli isii baay'ee jijjiiramuu jalqabe. Wayita amalli isii jijjiiramuu jalqabu kana jaartiin namichaa ta'uu ulfoofte tuni mucayyoo tana teessiftee maal taate amalli kee jijjiiramee jira. Maaltu badee rakkinna jira yoo rakkinni nu bira jiraate ni sirreessinaa jetteen. Jennaan mucayyoon sarraatanyaatu rakkinni homaatu hin jiru jettee araatnatti qabxii afuriin jala saraftee rakkinni homaatu hin jiru jetteen. Hayyee jettee abbaa warraa ofiitiin jaartiin tuni maal jetteen jaartiin namichaa tuni jechuudha. Mucayyoon tuni rakkoo wayii irra ga'uun oolu waa wayii isii godhuun oolu kanaafuu waan isiin taate gaafadhu jetteen. Gaafadhu jennaan jaarsi namittiitis har'a gaafadha. Hayyaniin gaafadha jedhee har'a gaafadha boru gaafadha osumaa jedhu callise. Gaaf kaanii mucayyoon tuni amalli isii jijjiiramaatu deema. Gaafa guyyaa sanbata guddaa fi sanbata xiqqaa yeroo namichi kun mana oolu guyyaa boqonnaa isaa akka badaa amalli isii jijjiirama. Edaa mucattiin tuni namicha kanarraa jaalalaan qabamaa jirti. Jaarsa namittii kanarraa. Jaarsi irraa hin beekne. Jaartiin namichaatis akka isiin dhimma kana keessa seente irraa hin beekne. Osuma akkanatti jiranii lachuuyyuu hin beekne. Jaarsis hin beekne jaartiinis hin beekne. Mucattiin osuma akkanatti jirtu gaaf tokko osuma alaa huccuu miicaa jirtu haati warraa tun itti gadi baatee waan isin ajaa'ibu mucattiin tuni huccuu alaaf uffatan huccuu kana uffatteetiniin huccuu miiciti huccuu kana uffattee meeshaa miiciti huccuu babbareeda kana uffatteetiniin mana keessatti saanii homaa dhiitti. Jaartiin namichaa kun dhufteetiniin akkamitti huccuu akkana jiru kana mee amma huccuu kana diratamee akkamitti meeshaan dhiqamaa jettee gaafannaan huccuu kiyya eessatti haa uffadhuuf yoo bakka kanatti hin uffatin eessa ka deemuu dhabe as keessa oolaa sila asitti yoo uffatin eessatti uffadha jettee lolte. Lollaan jaartiin namichaatis eenyuma calleefte. Gaaf kaanii osumaa kun akkatti jiru ta'ee gaaf tokko yeroo namichi alaa galu osoo huccuu namicha kanaa miicaa jirtu sarraatanyaan tun shaamisii namicha kanaa ofitti qabdee osuma isiin dhungataa jirtu abbaan warraa namittii tanaa itti dhufe. Argina seennaan ni argi. Yeroo arge kana rifattee namichi maal godhaa jirti jedhee ilaalee mucattii tana. Laallaan mucattiinis takkamaan namicha kana argite. Namicha kana arginaan rifattee bar shittoo irra jiru kanatu dasna jedhee shittoo kana ulataa jiraa jettee. Jennaan
abbaan warraa kun miskiina yaada isii kana waan isii yaaddu kana quba hin qabu hin beeyne akkana taanaan atummaan nu bira hojjedhu malee waan feeti sii fida jedheeni gadi ba'ee duduraantii maal fakkaatu kasan caalaa urgaa'u fidee kenneef mucattii tana. Wanti inni kana hunda godhuuf akka isiin jaartii isaa ta'e ulfaa tana dhiiftee biraan deemneef akka isiin jaartii isaa tana kunuunsituuf kana hunda ka godhuuf inni jaartii ufiitiif malee jaartii ufiitiif jecha malee mucayyoo tana wajjin rileeshinii qabaateetii miti. Mucattiin tun yeroo inni waan kana godhuuf yeroo inni gaaf tokko immoo akka tasaa mucayyoo tana dhukkube mucattii hojjettuu tana dhukkubnaan ganama wayita gara dalagaa deemuu hedduu mallaqa kaayee fi jaartii ufii tanaan ammoo fuudhitii mana yaalaa fidii jedhee hayyee jette mucaa jaartiin isaa tuni ammoo fuudhee mana yaalaa fidaa jette mana yaalaa fiddee yaalchiftee deebifte. Mucattii sarraatanyaa tana duduraantiin inni bituuf mana yaalaa isiin dhukkubnaan yaalchise kun hundi yaanni isii bira jiru namicha kana birallee waan jiru itti fakkaate isii. Akkuma isiin isa jaalatteetiin huccuu isaa miicitee mana mara akkanatti daddalattee tottolchitu kana wayita inni duduraantii bituu fi wayita inni mana yaalaa yaalchisu kana yaanni isii bira jiru sun namicha biras waan jiru fakkaatee itti mul'ate. Kun akkuma jirutti ta'eetiin osuma akkanatti jiran amma mucattiin tuni amalli isii babbadaa deemee mee ala yoo ala babba'uu barbaadde jedhanii mana suuqii qabanii mana suuqii san keessa akka isiin dhaabattu godhan. Yeroo biraa mana suuqii san keessa jaartii namicha kanaattu dhaabatee meeshaa gurgura. Achi dhayxee meeshaa akka gurgurtu godhan. Bakka meeshaa gurguruu jalqabde kanatti mucattiin tuni namoota isa bira dhufaniif isii bira dhufaniif maqaa ofii yoo wal barattu maqaa jaartii namichaa san itti himtee wal baratti. Namoota suuqii dhufuun dargaggeessa suuqii dhufuun maqaa jaartii namichaa san itti himtee wal baratti. Yoo isiin lakkoofsa gaafatan lakkoofsa jaartii namicha kana ta ulfoofte sana kennitiif. Nama dhufu nama isii gaafatu kamiyyuu habiibtii bareedduu mee lakkoofsa kennuu kenni yoo jedhanii lakkoofsa jaartii sanii kennitiif. Maqaas yoo wal barattu maqaa namittii sanii kennitiif jechuudha. Kaayyoon isii anaa fi namicha kana jidduu jaartii isaa tana jira waan ta'eef jaartii tana mala itti maluu qabaata kaayyoon isii. Booda osuma akkanatti jiranii halkan keessaa sa'aatii 4 yoo ta'u bilbila jaartii namichaatti irratti bilbilama. Bilbila jaartii namichaatti irratti yoo bilbilamu heloo yoo isiin jettu heloo ati ebeluumi jedhanii maqama jaartii tana itti himan. Anaa jettiin maarree ana ebeluudha akkamitti nan beeyne lakki ansi hin beeyne reefu guyyaa lakkoofsa kee naan kennine sa'aatii 4 irratti naa bilbilinaan jettee jedhanii lakkii dogongortanii jirtanii jettiin. Jaarsi numa arga gaaf kaanillee dhiirri biraa bilbila guyyaa kaanis dhiirri biraa bilbila guyyaa kaanis dhiirri biraa bilbilee bilbiluma kanaan namitti tana gaafatan. Dhiironni ka bilbilaa jiran mucattii sarraatanyaa tana bira mucattii sarraatanyaa tana jedhanii bilbilan. Maaliif maqaam namitti saniitii fi lakkoofsa namitti sanii waan jaraa kennituuf. Osuma kun akkatti jiru ta'ee gaaf tokko abbaan warraa kun jaartii ofii gaafate. Maa inni yeroo an bakka dalagaa oolu dalagaan ati dalagaa ooltu guyyaa maal inni jedheen. Maal dalagaa jetteen jaartiin. Maal inni bilbilli dhiirri akkatti sitti bilbilu kun jedhaan. Lakkii an wanna beeku tokko hin qabu jettiin. Akkamitti waan hin beekne waan beekuu qabu jetta. Yoo ati kennin lakkoofsa kee jinniitu fuudhee kennaafi maqaa kee hoo jinniitu fuudhee kennaafi jedhee lolaa jechuudha. Osuma kun akkatti jiru gaaf tokko isiin gara saalaa gadi baanaan bilbila isii kaase. Yoo bilbila isii kaasu heloo jedhaniitiin maqaa jaartii isaa kana itti waaman. Itti waamnaan kaasee heloo eenyu jedhuu jedheen jennaan sun achi irratti cufe. Irratti cufnaan aaree bilbila dachi irratti caccabse. Caccabsinaan wayita jaartiin ol deebitu bilbilli caccabee jira. Ammas bilbila caccabe kana keessaa siinii fuudhee amma booda mana kanaa gadi hin bahin jedhanii jaartii ta'uu fi ta'uu ulfaatanaan mana kanaa gadi kotteetti akka alatti gadi hin baane suuqii deemu miti gaduma hin bahin atirii tana keessaa jedhanii siinii isii keessaa baasee bilbila ofii keessa kaa'atee bakka dalagaa deemu. Bakka dalagaa kanatti goromsaan dargaggeessan beeytanii mire shabaabni kun bilbileetu heeloo ati efeluu jedhaan namichi daranuu maraate. Achii fiigaa gale. Fiigaa galee dalagammaan ati itti jirtu tan haga na amantutti jedhee namitti yaabbate jaartii ofii kana. Akkamitti na dhoysita jedheeni. Jaartiin booyaatiin homaa waan beekuu qabu natti iyyi jetteeni sagalee itti ol kaafteetiin itti dubbatti. Yeroo kana yoo kaballaan dha'u jaartii ulfaa tana jaartiin ulfaa lafa dhoofti. Wayita lafa dhooftu kana qarziin yookaan mukni algaa as keessa dha'e. Feentii taate achumatti gaggabde. Yeroo isiin gaggabdu ol fuudhee laala. Yoo laalu afuurri namitti tanaa dhaabbatee jira. Qab jedhee jira. Isiin gaggabdee jirti.
Duuba tana sarraatanyaa ofii tanatti iyyee sarraatanyaa waame. Sarraatanyaa waamnaan sarraatanyaan wayitti fiigaa dhuftu iyya itti gadi dhiiste. U'u jettee iyyite. U'u jettee iyyinaan akkuma ta'ee jaarsi isii kun hiriyyaa ofii bira bilbilee konkolaataa naaf fidii koottuu jedheen daddafii. Yooma san hiriyyaan isaa konkolaataa fidee fi dhufee mana hospitaalaa geessan. Yeroo mana hospitaalaa geessan mana hospitaalaa guyyaa lamaaf ciifte. Osoo of hin beekin gulukoosiin itti hidhame wanti marti itti godhame akkasumatti ciiftee jechuudha. Akkasitti guyyaa tokkoo fi walakkaa bira taa'ee hirribni itti dhufe haati mucattii tanaatis dhufte mucattiin hin dubbattu jaartiin isaa tun waan takka ijaan banattu gulukoosiidhaan taa'aa jirti jechuudha mana yaalaa keessa. Osuma akkanatti achi taa'aniitiin bira taa'anii boo'aa jiran haati mucattii tanaa miidhamtee jirta. Tarataraa walirraa eeyna mucayyoo tana bira teennaa ati deemii galii rafii koottuu anatu eegaa jetteen. Yeroo kana inni gara manaa gale. Gara manaa galee daqiiqaa 10 yoo rafu nama jaartiin ala jiruu miree hirribni isa dideetuma ka'e. Wayita kana hirribaa ol ka'ee haadha mucattiitti bilbile. Jaartiin tiyya akkam jirtii? Wayi dhagee kaatee jirtii bakka gaggabdee dhageettee jirtii jedhee gaafate. Gaafannaan lakkii akkasuma jirtii jettee naati. Kalaas bira dhaquu qaba jaartii tiyya bira jedhee dhiqatuudhaaf yoo inni akkana gadi ba'u alaa mucattii sarraatanyaa tana wajji dargaggeessi wayii maqaa jaartii isaatiin waamee wajji haasa'e. Eda galgala sii bilbilee gaafa meeqa sii bilbilee maaliif na jalaan kaafne? Kalee galgala dheengadde galgala inumaayyuu wayita an bilbilu obboleessi kee tokko na jalaa kaasee heeloo naan jedheen. Yeruma kana jaarsi osoo inni akkana jedhaanii jiru jaarsi namitti tanaa dhagayaa jechuudha. Akka waan kana hunda sarraatanyaan goote. Jarjaree haga isiin karra alaa banattee ol seentu. Yoo isiin karra alaa banattee ol seentu harkisee qabee hudheetiniin mana keessa ol seensisee waanuma kana hunda gooteef natti himi jedheetiniin gaafate. Mucayyoon sodaadhaan danda'in osumaa jettu deemtee girgiddaa irratti akkanatti maxxante. Yeroo kana natti himtu malee isin dhiisuu jedhaan. Nan ajjeesiin sitti himaa, nan tumiin sitti himaa jetteen. Kana hunda ka godheef waan si jaaladhuufi jetteen. Mataa isii qabee erga dha'ee booda achumatti dhiisee karra duuban itti qollofee mee jaartiin tiyya haa duututi akkuma isiin duuteen isii duuban anillee si gara qabrii si ergaa jedhee karra itti qollofee deeme. Gara jaartii ofii biraa jechuudha. Jaartii ofii bira. Wayita jaartii ofii bira ga'u isaa fi dooktortichis jaartii ofii bira qixxeema ol seenan. Yeroo ol seenan dooktortichi raajii jaartii isaa tana laalee akka waan salphaa ta'e akka gaggabdoo ta'e akka gaggabde qofa miidhaa biraa akka hin qabne laalee namitti isaa tana fuula keessa dhadha'ee ta dhukkubde tana ka'i jedhee bakka isiin gaggabdee kaasa dooktortichi. Yeroo kana haati mucattii boottee itti maramteetiin hin bootte. San booda yoo jaartii ofii tana jaartiin isaa tun ija banatti amma laaluu jalqabde. Yoo jaartii ofii tana laalu fuula jaartii ofii tanarraa nashaaxaa dhabe akka isiin itti aarte arge. Booda itti achi laafeetiniin innis rifatee jira kaa wanti hundi adda baheefii jira jarjaraan akka waan kana godhe. Itti achi laafee morma jalatti maramee suuta jedhee dhiifama naa godhi balleessee jira jedheen. Jaartiinis mataa isaa keessa bakkuma ciistuu akkana gootee dhiifama sii godhee jira rakkoon qabu jetteen. Booda amma yooma tana fiigeetiin hin deeme. Fiigee deemee mucattii jalaa karrabanee mallaqa isii hagam dalaydee jedhee gaafate. Mucattiin wanti haasoftuu jalaa badee jira. Ji'uma haga dalaydeetu hin beektu. San booda mallaqa ishii lakkaa'ee kennee fi geggeesse mucattii tana. Yeroo geggeessetiin mucattiin shaanxaa ofii fudhatteetiin baatu fiigee jaartii ofiititti deebi'e. Jaartii ofiititti deebi'ee dhiifama gaafate. Wanti hunduu ka ta'e waan akkanaati. Ka waan kana hunda godhe dabaluu jedhee jaartii ofii dhiifama gaafatee jechuudha. Jireenya ilma namaa keessatti waa hedduun nama mudata. Taarikni guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo biraa taarika biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Baay'ee barumsa irraa argattan waa hedduu waan an dubbadhe kana keessatti tokkoffaa jarjaraan waan tokko murteessu balleessaa eenyu akka qabu maaltu akka qabu osoo hin beekne balleessaa nama tokko osoo hin beekin bultiin teessan diigamuu waan maluuf waan akkanaa kanarraa akka of qusattaniif taarika akkanaa kana qabadhee isiniif dhufe ammallee namoonni yuutuubii chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan beeksisa kiyya taatanii viidiyoo kiyya ka arma dura taree fi amma booda dhufus hordofuu dandeettanii bakkuma jirtanitti salaamaan isin haa dhaqqabdu. Baay baay.